لمي مولي برمدا لمي مولي برمدا balaa namtolcheetii fi uumamaa deddeebi'ee mudatuun Afrikaan yeroo baay'ee gargaarsa namoomaatiif yoo iyyattu dhaabbileen baay'een diidaa fi dhihoorraa yoo dirmatan ni mul'atu. Biyya teenyattis sababa balaalee kanaatiif lammiilee deeggarsa barbaadan gargaaruudhaaf dhaabbileen baay'een seeraan galmaa'anii sossoo'atii jiru. Tibbanaas dhaabbanni namoomaa Caayaa jedhamu ilmaan Oromoo quuqama lammummaa qaban kanneen nuuf jira jedhaniin hundaa'eeti jira. Sirna hundeeffamaa magaalaa Finfinneetti torbee dabre gaggeeffame kanarratti haasawa kan taasisan hojii gaggeessaan dhaabbata Caayaa obbo Badrii Mahammad barbaachisummaa dhaabbata Caayaa yoo ibsan haala qabatamaa biyya teenyaa tarreessuudhaani. Akka waliigalaatti namoonni kun Oromiyaanis Lolaallee daa'imman waggaa 17 gadii haga miliyoona 12.4 namoonni ta'an rakkoo garaagaraatiif saaxilaman ga'eessonni miliyoona 9.8 gahu namoonni Oromiidhaan deeman manguddoonni keenya as keessatti parsantaa 6 yookaan miliyoona 1.3 ta'u. So namoonni hammanni gahu rakkoo garaagaraatiif saaxilamanii jiraachuu garsa sadarkaa biyyaatti. Seektaroota namoonni sagregeet goonee kan laallu ta'e qonna irratti miliyoona 13 barumsa miliyoona 8.5 emergency shelf namoonni manuma daaskee keessa ciisanillee hin qabne haga miliyoona 4.5 ta'u jechuudha. So kana fayyaa tajaajila fayyaa tattamaa warri barbaadan miliyoona 8.8 nyaata gahaa warri hin qabne miliyoona 13.7 gahu nyaata madaalamaa warri hin qabne rakkoodhaaf warri saaxilamanis akkasuma ta'anii jiru jechuudha. So namoota kana gargaaruun mootummaa qofaaf wanta dhiifamu miti jechuudha. Humni qabnu beekamaadha, limited. So dhaabbileen dhuunfaa fi NGOleen biyya keessaa fi internaashinaala ta'an hedduun asirratti akka gargaaran irraa eegamu. Asirratti dhaabni kun hundaa'uudhaaf rakkoo ka'umsa godhatee namni rakkoo hawaasaaf nutti dhagahamu yaada wal fakkaataa qaban qaama hawaasaa garaagaraarraa walitti dhufneetiin marii bal'aa erga gaggeessine dhaaba kana hundeessine. Suuraaleen kun yeroo adda addaa qaama hawaasaa garaagaraa wajjin konsalteeshinii gaggeeffamaa turee fi suuraa agarsiisu jechuudha. Caayaan kan hundeeffame qaama hawaasaa bal'aa uummata isaanii gargaaruudhaaf kutannoodhaan hojjetaas jiran irra caalaa hojjechuudhaaf fedhii qaban qabateeti. Qaamni hawaasaa kun warra biizinasii dhuunfaa isaaniitiin bu'a qabeessa ta'an abbootii amantaa bu'a qabeessa ta'anii fi akkasuma abbootiin gadaas gorsaa fi hordoffii qaama hawaasa kana hoogganu waan ta'aniif namoonni baratan baay'eenis ogummaa garaagaraarraa keessatti hirmaatanii akkasuma yuunivarsiitiilee garaagaraarraa dargaggoonni manguddoon aartistootaa fi qaamni hawaasaa kan biraallee irratti hirmaatee dhaaba hawaasaaf hundaa'e. Ka'umsi akkuma reefuu ka'aa ture obboleettichi Yesuwaatis kaastee yaada bal'aa qaba Caayaan bakka guddaa gahuu barbaada. Akka sadarkaa biyyaatti miti akka Afrikaatti illee dhaabbata gargaarsa namoomaa cimaa tahee rakkoo hawaasaa qaama dhimmi ilaalu hunda hirmaachisee furaa dhaaba deemuudhaaf mul'ata qabatee hojjetaa jiru jechuudha. Dhaabbatni kun rakkoo hawaasaa inni ogummaa qabu humna qabuun hiikuudhaaf hin tattaafannee jiru. Haa ta'u garuu dursa kennine isaan kan irratti hojjenne jennee akka dhaabbataatti kan addaan baafanne tokko barnoota irratti. Barnoota irratti akkuma beektan ragaan ministeera barnootaa akka ibsutti manneen barnootaa biyyattiin qabdu parsantaan 90 istaandaardii isaanii warreen eeggati.
yaa miidiyaa adda addaatis dhagaa jirtan jeetii yaada. So ijoolleen teenya iddoo garaa garaatti urmii isaanii mana barnootaatiif ga'ee haga eeggamu mana barnootaa seenaa jiran. Kanaafuu qulqullina barnootaa irratti ni hojjeta caayaan. Fayyaa irratti fi qulqullinaanis wal qabatee rakkoolee bal'aa jira. Fayyaa oguu jennee rakkoo bal'aa jiru san irrattis bal'inaan ni hojjeta. Kabira dubartoota keenya fi dargaggoota keenya humneessuu irratti hojii uumuu irrattis hubannoo fi leenjii gahaa kennineef gara bu'a qabeessa akka ta'an bal'inaan irratti hojjenna. Kan biraa yeroo garaa garaa hawaasni keenya rakkoo hedduudhaaf saaxilamaa jira. Isaan keessaa akkuma yaadattan gara Oromiyaa bahaa kanatti rakkoo uumamanii yaadattanii hawaasni keenya bal'aan sababii garaa garaatti mana isaarraa yeroo buqqa'ee ture. Yeroo akkasiisan akka dhaabbataatti qaama isaan bira dhaabbatu barbaada. So humanitarian emergency response irrattis bal'inaan dhaabbata hojjetu jechuudha. Kan biraa yetiima gargaaruu manguddoo nama isaan gargaaru dhabdee iddoo garaa garaatti rakkataa jirtu dhaaba gargaaruuf dhaabbate jechuudha. Kan biraa godaansa seeraan alaatiif lammiilee teenya saaxilamtee gargaara. Kan biraa aadaa duudhaa qabnu kana eegumsi akka godhamuuf barreeffamaanis dhalootaaf haala itti dabruu danda'u irratti duudhaa fi aadaa qabnu irrattis bal'inaan ni hojjeta caayaan. Lammii ewalee birmaddaa lammii ewalee birmaddaa yaa lammii ewalee dhaabaddaa yaa sanyii gootaa walmalee maal qabnaa. Nama gargaaruun carroomatan jette immoo pirezidaantii boordii dhaabbataa gargaarsa caayaa aadde Su'aad Muktaari. Caayaan akka hundeeffamuuf sababa kan ta'e rakkoo hawaasa keenyaati jette aadde Su'aad. Kurratti yookaan cimimmuun qabdee yaala dhabanii yookaan hikimannaa dhabanii lubbuun isaanii baatee hedduu jira. So kana gooni fi argite ati mana bareedaa keessa jiraachuun jiruu bareedduu keessa jiraachuun si qofaaf humaa hiikkaan qabdu. So hawaasatu hawaasa gargaaraa, hawaasatu hawaasaaf dhaqqaba jenneeti. Namni nuti alaa eeynuun jirruudhatu nu kakaasisan nuti namni haala alaa eeynu namni dhufee hawaasa keenya kana gargaaru tasuma hin jiru. So yoonii fi hawaasni kun hawaasaaf ka'ee hawaasa hedduudha. Akka Afrikatti gaa lammaffara jirra hawaasa heddummina nambaraatiin. So yoo akkas haa ta'u taate gaa namni tokko yoo qarshii takka baase nama tokkoof namni hin baranne hin jiru, namni beelaaf saaxilamu hin jiru, namni bishaan qulqullina dhabuudhaaf saaxilamu hin jiru, namni diizaastara addaatiif saaxilamu hin jiru waan jedhuun hiriyootumti ogunda wal arkinee arkina kana haasofnu. Okay, let's start. Haa jalqabnu, haa goonu. Jennee jalqabne almost gaa ati marii fi process adda addaa irratti almost toora ji'a 7-8 kana nurraa fudhate amma gaa nu qofaa miti hawaasnis arkuu qaba dhalatuu qaba guuni fi dhalate namnis arkee abaluu dhalate caayaan dhalate jechuudha qaba waan jeoni gaa raantana jalqabaaf launchingii opening ceremony goone jechuudha. Meeqamina hawaasa barnaa bira ga'uuf qophoofte? Galatooma karaa adda addaatiin hawaasni kun egaa hawaasa bal'aadha. Hawaasni yuunivarsiitiidha qaba. Yuunivarsiitiinis gahee mataa isii qabdi. Yuunivarsiitiidha wajjin dalayna steekholdaroota keenya. Akkasumatti jechuun biirooleen mootummaadha kan dhimmi ilaaluutu jira. Fakkeenyaaf amma yoonii fi waan rakkinama dhufu kana ilaallu fakkeenya haa fudhannu godaansa seeraan alaa fakkeenyaa fudhannu godaansi seeraan alaa yeroo ammaa kana keessatti haalan dabalaa jira. Eenyu wajjin hojjenna warroota dhimmi ilaaluutu jira. Maaliif ijoolleen deemtee bishaanitti duutu sun ijoolleen barnoota irra dhiiftee deemtu tuni boru hawaasa kanaaf deebitee tajaajiluu hin dandeessu. So ijoollee tana akkamiin hojii argatanii gargaarsa argatanii riistaablishii ta'anii jiraachuu danda'a waan jedhu qaama mootummaa keessaas qaamatu jira.
qaamni nuti waliin hin dareen hin jiru. Biiroo barnootaatiin biiroo fayyaatiin wajjin ni hojjenna, biiroo barnootaatiin wajjin ni hojjenna, aadaa fi turizimii wajjin ni hojjenna, hojii uumuu dargaggootaaf hojii uumuu irratti ni hojjenna. I think qaama hundaa wajjin hojjenna. Keessattuu garuu dhaamsi kiyya guddaan namni nuti waliin hojjechuudhaaf kaane nama tahanii nama gargaaruun carroomuudha. Ani osoon ifin nyaadhee buluu ollaan kiyya agabuu buluun qabu jedhee hawaasni kun walii dirmachuu duudha walii dirmachuudhaan ni qabna. Duudha qabnu san garuu itti fufiinsan qarshii takka haa taatu suunii haa taatu shilingii haa taatu hawaasni keenya waliif dirmachuu san karaa caayaatiin finnee hawaasni keenya kun egaa waggaa muraasa booda baay'ee viijinni keenya waggaa muraasa booda biyya tanarraa namni hin baratin jiraachuu hin qabu. Harki hin barreessine jiraachuu hin qabu. Fayyaadhaaf rakkinni jiraachuu hin qabu. Akkasumatti roga irratti hojjennu san hundarrattu bal'inaan hojjechuudhaaf karoorfannee jira gaa rabbiin waa gargaaru. Mee kana wajjin qabatee yeroo baay'ee biyya teenya keessatti kan mul'atu dhaabbileen biyya keessaan biqilan kun biyyoota alaarratti fandiilee alaarratti hirkachuutu mul'ata. Isin rakkoo sana dandamachuuf karoora keessan maali? Gaafii bareedduudha. Rakkoon by the way rakkoon biyya keessan jirtu rakkoon hawaasa keessan jirtu rakkoon jirtu sammuu keessa. Yeroo hundaa'u irkannoo taanee yookaan dipendentii taanee jiraachuun nuuf haa gahuu jennee lafa kaane. Maaliifii ani yoonifin hawaasa kiyyaaf waan hin qaburraa qoodeef beekumsa hin qaburraa qoodeef gargaarsa tokko maali caayaan akkamitti hawaasa isaa gargaaruudhaa deema biyya keessa dhalatee yoo jettan taate barataanis hawaasa isaa gargaaruu qaban. Ani ni yaada gaafa yaangii ture like high schoolii baradhu. Ijoollee yuunivarsiitii barattuutu dhufee tiitoorii nuu kenna tiitooriyaal kilaasii bilaashitti nuu kennan. Isaaniifis barnoota yeroo isaanirraa volunteerii tahanii tajaajilanii namni isaanii kafalu hin jiru. Sammuu tiyya keessa gaafa ijoolleerraa jalqabee maaltu jira akkamiini anis boru deebi'ee hawaasa kiyya kanaaf tajaajila san kennaadha. Sogguu tajaajila jennee karaa adda addaa qaba. Yoonii fi ogeessonni fayyaadhaa fakkeenyaaf dhufanii bilaashitti rakkina kaampeenii baanee baasisnee deemanii hawaasa isaanii yaalan. Which is resource mas jirtu deebisni asitti fayyadamnaadha. And which is possible. Ni taha jennee kaane mootoon keenya think big, start small, act now jedha. So hawaasa bal'aa miliyoona 100 olirraa hawaasa isaa tajaajiluu hin dadhabu jennee waan amanneef lafaa kaane definitely dammoo ni goona yoo rabbi jedhe. Waldaalee gargaarsaaf hundeeffaman kana hawaasni deeggaruun murteessaadha kan jedhan immoo ulamaa'ii beekamaa Sheekh Amiin Ibrooti. Caayaan yoo dhaabbatee namni jala taa'u hin jirre caayaa kana akka inni caayaa ta'u namni deeggaru yoo hin jiraanne mukni kun akka qaawwan itti argamee aduun keessan nama hin gubne akka dhugumaan caayaa dhugaa ta'u qotee bulaan aduun dadhabu jaan ammoo aduu gaaddisa keessan baatu hin danda'u jaantu guyyaa bar keessa qotaa oola. Ammoo aduu caayaa keessan gabbaatu san hin danda'u jaantu. Kophee malee lafa deema. Cirracha kophee keessa jiru hin danda'u jedhamu. Kanoo kanaabe. Kophee malee illee ni deemaa beeku. Ammoo cirracha kophee keessa seenee nama quuquu hin danda'u jaan. Rooban sodaatu mana dhimmisu hin danda'u jaantu. Caayaan kun caayaa aduun keessan nama hin gubne ta'uudhaaf hawaasni bal'aan caayaa kana jalatti hiriiruu qaba. Kana dubbiin ammadu. Anamma arraami gizeen asii galeen isinii haasawa. Waltajjiin hin qaba achitti isinii himatu. Caayaan kun haqiiqa dhugaa rabbii san yoo fudhanne hawaasa reefuu rakkataa dila amma lakkaawan san abbootiin qabeenyaa nama lama moo sadii kaas keessan nuu lakkaawan sun khabirollee dabalatee nama dila kanaaf maal godhuu danda'amee naa himame. Mee hanga fedhe nam tokko niin gargaara yoo je hanga fedhellee qabeenya yoo qabaate rakkoo dila haasa'umu san namni lamaa sadii furmaata godhuu ni danda'a jedhan maal jettan dubbii reefu mucaan afaan oromoo beeytanii jennutti hin fidina namni shanillee kudhanillee mee 20 haa ta'u rakkoo dila reefu haasa'u kana furmaata godhuu ni danda'a namni dhuunfatti hin danda'u yoo yeroo muraasa takka tattaaffii godhe illee ni dadhaba
ammoo bifa jaarmayaatiin bifa waldayaatiin yoo dhufne bifa amma caayaan qophaa'e kanaa yoo dhufne wanni nuti baafnu fi miseensummaan teenya baasiin teenyallee walii ol yoo taate qarshii takkarraa kaanee hanga dandeettii abbatti yoo caayaa kana jalatti hiriirre namoota reefu miliyoona 20 maal jaar rakkataa saniimi rakkataa biroo ka Afrikaa jirullee gargaaruu dandeenya. Makmaa isaa baadiyyaatti jetti himaa ture gaaf tokko dhagaan qaama dhiqanna jee woo dhukkoyne rabbi jaa umrii dhukkoyne nuti aaree dhagaan ture mee takkitti qaama haa dhiqannu jedhanii dhagaan wal guuratee gaaraa laga bu'ee bar ogaa bishaan qarqara gayan dhagaan bishaan keessa jiru saapaphuun uwwiftee dhagaan ni mul'atu saapaphuu maleetu aboo bishaan waa wasakan baasu xuriin baasu silaa bishaan xurii baase dhagaan kun akkanan jiru dhaabbadhaa jedhanii dhagaan dhaabbatee jaantu kana dhagaan bishaan keessa jiru abbaan saapaphuu kun kasabaphuun irraan dhoyte kun waan bishaan keessaa gurraachisan ni beektaniimi yaa jarana jeen dhagaota kanaan aboo bishaan xurii ni baasa nuutu walirraa rirrigini seenaa dhiqadhaa jee dubbii dhagaati dubbii dhagalleedha dubbii dhugalleedha ammas namuu humni isaa hanguma shaawura fudhatuu danda'u hanguma waa qabu shaawurri isaa walii oli ka bishaan qofa finna kee deemus ni jira mee jala sanirraa kaase wasaka kana dhiquudhaaf wasaka rakkoo kana xurii rakkoo kana dhiquudhaaf ani saamuun waruu fi bituu danda'u ka qarshii takkaatiin yoon dirmadhe karwa karaabi warri shaawura gurguddaatis karwa karaabi waan isa fakkaatu yoo dirmate xurii reefuu lakkooynu sun baatee moo hin baate caayaa kana jalatti hiriiruun dirqamata caayaan kophatti karaaman inni fidun jiru uleen nabi Muusaa mu'jizaan inni fidun jiru katabi khaynaasii waltajjicha irratti haasawaa kan taasisan bulchaa itti aanaan bulchiinsa godina Harargee Bahaa obbo Ayyaalaw dhaabbanni namoomaa caayaa ijoollee teenya qe'ee teenya beekaniin hundaa'uun isaa adda isa taasisa jedhaniiti jiran. Waa'ee gurmaa'insa uummataa yogguu kaasu uummanni kun yoo gurmaa'e yoo hundaa'e tokko yoo ta'e tabbanni hin baane hin jiru galmanni hin geenye hin jiru biyya inni hin jaarre hin jiru. Rakkoo inni keessa hin baane hin jiru rakkoo biyyaa inni hin ceesifne hin jiru jechuudha. Kanaaf har'a dhaabbanni kun dhaabbanni gargaarsa namoomaa caakun gaafa hundaa'u rakkoon hawaasni keenya qabu rakkoo uummanni keenya qabu maal inni jedhee tokko tokkootiin adda baasee tokko tokkoon qoratee dhaabbata fuula dura hawaasa kana tokko godhuu danda'u hawaasa kana eenyummaa uummata Oromoo biyya addunyaatti beeksisuu danda'u akkuma uummanni Oromoo duudhaadhaan sirna gadaa isaatiin qabu nama gargaaruuf nama ta'uu qofaan gahaadhaa isa jedhu sana qabatee ta'e jechuudha. Kanaaf yeroo garaagaraa dhaabbanni akkasii biyya alaarraa dhufeeti biyyoota keenya keessa gargaarsa adda addaa godhu. Haa ta'u garuu biyya keessaa hundaa'anii biyya keessaa rakkoo biyya ofii rakkoo hawaasa ofii gola ofii abbaatu beeka ganda ofii qe'ee ofii abbaatu beeka. Dhaabbanni kun kana yogguu hundeessu kana hunda isaa giddu galeessa godheeti jechuudha. Kanaaf kaayyoowwan qabatee ka'e kan kaayyoowwan gurmeeffatee ka'e kan galmaan gahuudhaaf wanti isa daangessu tokkollee hin jiru jechuudha. Uummanni keenyi akkuma beekamu akka biyyaatti uummata guddaadha. Keessaa immoo uummanni Oromoo saba guddaadha. Aadaa qaba, sirna qaba, gadaa qaba. Gadaa wal gargaarsaa qaba. Gadaa wal eebbisuu qaba. Duudhaa qaba. Dhaabbanni
wal gargaarsaa kunis isa kana bu'uureffateeti kan inni hundaa'e jedheeti yaada jechuudha. Kanaaf hayyoonni kana gurmeessitan yaada kana fiddan reefuu obboleettiin teenyi pirezidaantii dhaabbatichaa maallaqa qofa miti qabeenya qofa miti yaaduun maallaqa yaaduun qabeenya. Kanaaf hayyoonni kana gootan qorannoo garaagaraa qorattanii akka waan kun hundaa'u gootan galata guddaa qabdu mootummaa biraa jechuudha. Lammii mi walii birmaddaa lammii mi walii birmaddaa yaa lammii mi walii dhaabaddaa yaa sanyii gootaa ulmalee maal qabnaa. Namoota waltajjii kanarratti argamanis dubbisneeti jirra. Gaheen waldaalee namoomaa rakkoo hawaasaa hiikuu keessatti qaban maali jenneeti gaafanne. Waldaan akkanaa kun jaaruun bu'aa guddaadha qaba. Oromoon durumaanuu aadaa isaa keessatti afooshaadhaan gaafa jaaramu rakkata afooshaa isaa keessa jiru san rakkoo baasee dubartii ijoollee mataa ofiitiin guddifattu jechaadha. Ijoollee isaanii gaafa ijoollee ofii rakkoo baasan daara baasuudhaan gaafa isiin ammoo achi keessatti beeloitu beela baasuudhaan akka ijoollee ofii taasisu jechaadha. Wal gargaarsi gandarraa eegala. Gaafa ganda bira kutee ammoo malkaadha jennaan. Gaafa malkaa abbootii afooshaatti abbootii gandaatti hirphanii waliin baasanii ganda gamaa kan hongeen tuuxisan geessanii hongeessan akka baraaraman taasisuutu jira jecha kaleessa. Isa kana nuti maal jennaan akka aadaatti akka seera gadaatti hirphaadha jenna. Wal hirphuu jechuun Oromoon kalee. Hirphi suni namoonni jecha mirgi dhala namaa mirgi daa'immanii hongeedhaan yookaan balaa namtolcheedhaan yookaan balaa waaqaatiin yoo itti dhufte akkamitti balaa san keessa wal hulluusiisanii bara hulluqqoosan jecha bara rakkoosan hulluqqanii akkamitti wal dabarsu kajuu kana hirphaa heere jecha Oromoon. Hirphi sun meeqa jaa heere adda baasee tokko tokkoon adda baafati. Amma caanii ammayyaa'eeti kanarraa madda jechaadha. Akkamitti laatti kun aadaa Oromooti wajjin waan deemuuf Oromoon dursee gaafa ofii qe'ee ofii jiraatu naannoodhaaf yaada. Naannoon baddaan baddummaa akka hin dhabne hongeen akka hin dhufne jedha. Baddaan baddummaa akka hin dhabne baddummaa akkamitti dhabdi? Fakkeenya mukkeen gurguddaan akka birbirsaa kan akka heexoo kan akka gaattiraa kan argaman eessa keessatti baddaatti. Kanaaf baddummaa akka hin dhabne ilma ol guddatuu fi muka ol guddatuun tuqanii heeraa murje seera gadaa keessatti tumatee jedha. Achi keessatti waa hedduutu jiraata. Wanni jiraatu maal? Addunyaan meeqa sagalee jennaan torban wajjin jiraatti mana lama gaara jiraatti jecha beeyladaadha. Sun kami arbarraa kaasee hamma qalameetti faaya Oromoo kan uffata gaaraa san yoo dhaban godaananii jechaadha. Kanaaf hin tuqan lammaffaa yoo beeyladaa ta'e manatti siin galle saalarraa kaasee hamma gurrii lukkuutti kan jiran jechaadha. Isaan sun horii gaafa rakkooti yoo hongeen dhufte bara dheeraa turuu danda'an. Isaan sun dheebuu dandamatu danda'an. Horiin ammoo beeyladaan nuti mana qabnu kun ammoo hongee dandamatuu hin danda'an. Kanaaf horii gaafa rakkooti guyyaa bal'oo tuquu yakka jettee heeree jedha. Wal horuu qaban guyyaa rakkoo isaan. Gaafa rakkoon dhufte immoo isaan saniin rakkoo ba'anii jecha. Baddummaa akka hin dhabne. Baddadarummaa akka hin dhabne as keessatti mukni akka odaa, mukni akka waddeessaa, muka seera gadaati. Mukni akka bakkanniisaa hin beeytaati warra argite. Mukkeen kuni baddadareetti argaman akka hin tuqamne isaan kunis jedha. Balaa hongee dandamatu jechaaf. Fakkeenyaaf daddachifan, doddotiinfan kan argaman eessatti gammoojjitti jedha. Adda baafata. Fakkeenya abbaan daddachaa kan taa'u odaa jala taa'uu hin danda'u. Odaan garaan isaa aannanii firii isaa mixirii isaa kanaaf taa'uu hin danda'u jecha. Eessa murtii ammee isaa waan dabarsuuf daddacha taa'aa jechaadha. Gaafa hongeen dhufte lafa siteen isaa tana jechuudha. Lafa siteen isaa tana eegee warri baddaa hoggayyoo hongeen hin dandamatan isaan. Hin dandamatanii warra gammoojjiin loon isaanii asitti baasa. Loon isaanii ol gudaansa. Ol gudaanseeti akka hongeen dabartu.
beelada isaanii baasaa jira hirphee midhaan hirphuudhaan baasaa jira amma caan kana hunda humna kana walitti qindeessee seera gadaa Oromootii wajjin waan deemuuf walitti qindeessee baha Afrikaatti yookaan baha Oromiyaatti amma dhaaba guddaa gargaarsaa tokko kan dhaabbatee eessatti dhaabbatee baha Oromiyaatti jechaadha. Inni kan hojjetu immoo bakka rakkoon jirtu hundatti jechaadha. Kanaaf inni dhaabbate kun irraan tana kan jalqabaatii kan biralleen isarraa laallatee isa kana cimsee dhaabni obboleessallee kan biraa dhaabbatee akka aadaa teenya tana uummata addunyaatti agarsiisu dhaamsa dabarsuu barbaada jechaadha. Tole yaa guyyaa irraa jalqaba irratti hundeeffama waldee caa irratti argamu kootiif gammachuu guddaa natti dhaga'ame ibsa. Osoon gara waldee caa hundeeffama kanatti hin darbin waldeeni caayaa haa ta'u waldeeni biraatis kanaan dura rakkoo uummanni Oromoo akka sabaatti qabu fayyaadhaan haa ta'u barnootaan haa ta'u rakkoowwan adda addaatiif fedhiin uummata Oromoo wal gargaaruudhaaf qabu yoo jiraates uummanni Oromoo walitti ijaaramee qabeenya qabuun beekumsa qabuun dandeettii qabuun carraa akka barbaadetti wal gargaaru argachaan turre jechuudha. Inni kun jijjiiramee mootummaa jijjiiramaa kana keessatti waldeeni caayaa jedhamu sabni hundinuu saba Oromoo qofa osoo hin taane barnootaan kan wal qabatu rakkoo barnootaa rakkoo fayyaatiin kan wal qabatu akkasumas godaansa seera alaatiin kan wal qabatu akkasumas aadaa fi duudhaa uummata Oromoo karaa barbaaduun galmaan ga'uu keessatti waldeeni kun ijaaramuunsaa akka waan guddatti ilaaluun murteessaa ta'a jechuudha. Inni biraa galminii fi kaayyoon gurguddaa isaa hojiiwwan misoomaa, hojiiwwan diinagdee, hojiiwwan hawaasummaa mootummaan bira ga'uu hin dandeenye mootummaan qoftiin uummata tajaajilee uummanni immoo mootummaarraa walumaa galatti waan barbaadu san argachuu gubbatti hanqinni jiraachuu isaa qoratee keessaafuu dhimmoota bu'uuraa ta'an dhimma fayyaa irratti dhimma barnootaa irratti akkasumas kan irree fukaasee aadaa fi duudhaa uummata Oromoo irratti godaansa seera alaa irratti kallattii kanaan qorannoo adda addaa gaggeessee ijaaramuunsaa mootummaadhaafis uummataafis humna ka jedhu saniin qaba jechuudha. Inni biraa waldeeni caayaa kun waldee uummataati. Uummata keessaa ijaaramee uummataaf ijaaramee uummata fayyaduudhaaf kan ijaarame jechuudha. Kanaaf ergaan ani qabu namni akka namaatti namummaa isaatiin wal caaluu danda'a. Uumamaan yoo tokko ta'es qabeenyaan wal caaluu danda'a. Dureessota adda addaa abbootii qabeenyaa gurguddaatu jira. Namoota immoo galiin isaanii sadarkaa giddu galeessa jiraniitu jira. Uummata keenya immoo ammallee kan rakkoo adda addaa keessa jiraniitu jira jechuudha. Rakkoo uumamaanis haa ta'u namtocheedhaanis haa ta'u rakkoo uummanni keessa jiru kana namni akka qabutti dandeettii qabuun beekumsa qabuun gaafa walitti dhufee waan guddaa argachuu danda'a waan ta'eef waldeeni sun kallattii kanaan yaadee sagantaa kana qabu kana fakkaatu qopheessee nullee afeeree sagantaa kanarratti argamne ergaa kana dabarsuudhaaf galatooma jechuu ni barbaanna. Xumura irratti ergaan ani dabarsuu barbaadu waldeeni kun waldee uummataati. Waldee keenya waldee keessan waldee kana cimsuun humna ta'uufiin mul'ata inni qabu san galmaan ga'uu keessatti akka mootummaattis akka nama godina argee ba'aa bakka bu'ee dhufettis deeggarsa barbaachisu cinaa dhaabbannaa kan jedhu san kaasuun barbaadu. Mee asin durga waldeewwanni keessattuu kan namoomaa kun biyyoota alaatirraa dhufaniiti kan biyya teenya keessatti hojjechaa turani kan sadarkaa biyyaatti ilmaan keenyaan dhalatu kun kaan hojii waggaa wal cinaa qabnee ilaalle. Tole ani waan natti tole tokkootu jira. Waldeeni caayaa jedhamu kun akka Oromiyaatti akka Itoophiyaatti qofa osoo hin ta'in fakkeenya biyyoota Afrikaa ta'uu qaba ejjennoon isaan jedhanii qaban san akka waan gaariitti fudhachuu ni danda'ama. Namni mul'ata qabaachuu qaba. Mul'ata isaa bira ga'uudhaaf immoo waan xiqqoorraa ka'uu qaba. Waan inni xiqqoon san immoo waan guddoo taatee mul'ata san bira nu geessifte waan ta'eef ani mul'anni waldeeni kun qabuu fi ejjennoon isaan qaban san haala kanaan itti uffataanaan iddoo barbaadan san ga'uun ni danda'ama. Seenuma keessattis dhimmoota adda addaa keessattis waldeeni iddoo biraatti addunyaa irrattis Afrikaa irrattis ijaaramee muuxannoo irraa fudhachuu dandeenyu jira jechuudha. Amma muuxannuma keenyaan beekumsa keenyaan ogummaa kan qaban beekumsa adda addaa kan qaban kan qaamonni dhimma adda addaa keessatti hirmaate sadarkaa kanatti ijaaramuunsaa waan guddaadha waan jajjabaachuu qabu jechuun barbaada.
Faayidaa isaa wajjin qabatee akkuma beekamu dhaabbanni miti mootummaa hundinuu qaama mootummaatti cufaa deema. Mootummaan bakka hunda rakkoolee hunda bakka takka hiikuu hin danda'amu. Kanaaf qaamni gara adda addaatiin bal'aa jira jechuudha. Qaawwata bal'aa san qaawwata jiru san ni cufa jenneeti kan yaadnu akka nama achirratti hirmaachaa ture tokkotti waan 14 iddoo 14 irratti ni hojjenneeti kan adda baasne san keessaa yeroo ammaan tana akka rakkoo ijootti fi guddoo jee kan adda bee tokko gama barnootaatiin waan jiru jechuudha. Qulqullina barnootaa wajjin wal qabatee jira. Ijoolleen bakka ta'anii baratan dhimmoota adda addaa kaasuu danda'ama jechuudha. Kanaaf dhimma kanarratti qaawwata jiru san adda baasee almost daataalee wantoota adda addaa qabatee jira. Waan san adda baasee irratti hojjechuudhaaf qophii jira jechuudha. Gara biraatiin fayyaa wajjinis wal qabatee jechuudha. Fayyaa wajjinis wal qabatee gaaffii guddaatu jira. Kanaaf bakka mootummaan dhaqqabne san gaaffii san akkamitti kafara godhamu hojii hajuu caayaan kun deeggarsa guddaa jechuudha. Waan mootummaan danda'utti deema waan mootummaan dandeenye garuu dhaabbota biraa wajjin waliin ta'ee gargaarsa guddaa ta'e jechuudha. Sadarkaa biyyoolessaati kan dhaabbate caayaan maaliif baha Oromiyaa irratti yookaan baha biyyattii irratti maaliif xiyyeeffachuun barbaachisa? Gaaffii gaariidha. Fuula dura baha biyyattii qofa osoo hin ta'in baha Afrikaa waliin gaha. Xiqqaadha amma risoorsii wantoota adda addaa waan walitti qabatu xiqqoodhaan kaayate baharraa ka'e jechuudha. Baharraa wanti ka'eefis takkaffaa dhaaboonni adda addaa naannoo sanitti warri hojjetan baay'inaan hin jiran jechuudha. Humanitarian aid warri jennu humanitarian association warri jennuun kun baay'inaan naannoo sanitti hin jiran. Kanaaf rakkoolee naannoo san jirtullee sirriitti adda beekee jechuudha. Kanaaf qorannaan illee gaggeeffamee jira. Rakkoo naannoo san jirtu irraa bakka sanirraa jalqabna jeeqa malee bakka sanitti hin dhaabbatu jechuudha. Itoophiyaa qofa osoo hin ta'in baha Afrikaallee waliin goof organizationii deemaa jiru jechuudha. Lammii ewalee birmaddaa lammii ewalee birmaddaa yaa lammii.